luka tokko kana qabdi. Ufin beeku barkuun amma qaamni sii kun asii gadi dhukkubeellee itti dhagahamu. Tokko faabe. Mucaa deemuudha kan akkana ta'e amma. Dudda kanarratti iita waliin dhalatte. Amma kun abdii boruuti boru. Amma danda'ame namootu nama jechuun gaafa namoonni walii galaa dhabame kana. Keenyaaf hawaasa irraa dhalanneef cinaa isaa irraa baaneef sagalee taanee deeggaruudhaaf kaayyeffanneeti sagantaa hadhaa kana asitti gaggeessine. Lafa maciisee fincaana. Lafa mataa fincaana beekee nyaatu beekee nyaatu. Akka tokko waliin mataan basaaca'ee waan biraa taanaan ati waliin hin basaaca'in jedhee irraa fuudhee guddisaara waliin. Waggaa meeqa isin bira ture? Amma inni na biratti waggaa 7 gaheera na biratti. Akkamitti jiraattu isin jiruudhaaf abbaa manaa qabdu? Hin qabaye. Hin qabaye. Isaantu isin gargaara mucaa kana guddisuudhaaf? Walumaan jirra gisee nyaachisee biraa gabaa hin deema. Gabaa daldaltanii jiraattu moo? Gabaa daldalleellee qonnillee hin jiru. Namni isin deeggaru haala kamiin? Uumaa ka deeggaru hin jiru akkanumaan guddisaara uumaa nan gargaara. Akka natti himaa jirtanitti waggaa 11 akkas gaheera. Waggaa 11 keessatti fincaan qabachuu waan akkasii danda'amu? Fincaan lafa maciisee fincaana. Lafa mataa fincaana beekee nyaatu beekee nyaatu. Hanga maalii haasa'uu hin danda'u? Uummata akka hin haasa'u shoomen jedhu dheebodhen jedhu ufumaan obaasa beekee ufumaan nyaachisee fincaan isaa carqii jalaa qayyaree faanfaarsii amma jarri kennitee kana gisee itti godhaa irraa qayyaraa akkasiin fudhataa. Rabbi waliin dhaabbanni kunillee kaayyoo bal'aa qabatee ka'eera. Qaama miidhamtootas dabalatee gama barumsaatiin gama fayyaatiin waa hedduu irratti gargaaruu waan barbaannuuf nuufis rabbiin nu kadhattu rabbi waliin taanee gargaarsa hedduu gochuu kaayyoo qabnaa bifa kanaan kan itti deemnu ta'a. Laaqanarraa dabalatee hamma tokko guyyaa takka lamallee waan isiif ta'u yoo ta'e saamunaa waan akkasiiti isinii kennuu barbaanna. Dabalataan ammoo gara biraa bal'inaan kan itti deemnu ta'a. Hedduu galatooma. Gargaarsa gama biraatiin illee yoo kan argamu ta'e haala kana beeksisneetiin namoonni biraas akka isin gargaaruu danda'an gochuu irratti ni hojjenna. San bal'inaan kan waliin haasofnu ta'a. Yeroodhaaf inni qabaadha. Ishii galatooma lamaa. Barachuuf yoo nan jettu daappeerii godhatti. Amma waggaa 9 guutteerti. Waggaa 9? Naannoo kana jiraatti? Asuma jiraatti. Barumsa jalqabdees? Hin jalqabne barnoota hin jalqabne sammuu isii normaaliidha hin qaaxxii hin beelaysin jetti immoo waan garagaraa asii gadi immoo wanni isii hojjetu qaamni isii luka tokko kana qabdi. Yeroo tokkoon bobbokoo isaanii amma kana isa kanayyuu ofii isiitti ofirraa kaasti amma waan qaamni hin dhukkubneef waan tokko bakka onna jettee ofii ofirraa kaasti. Akka madaa kan ofii gooti? Ofii ofirraa kaasti. Maal hoosisaa? Ofiin beeku barkuun amma qaamni sii kun asii gadi dhukkubeellee itti dhagahamu. Asii ol malee asii gadi dhukkubbii homaa itti dhagahamu. Amma si waan tokko yoo qaama ofii kanallee ofumaa ofirraa kaasti. Bakka akkasitti jireenyi si kanatti raatti. Luka immoo kana hin qabduush. Dura ta'eet opereeshinii taatee irraa citeeraan. Mana yaalaatti irraa kutamee? Mana yaalaatti irraa kutamee. Amma egaa opereeshinii taatee waggaa 2 gaarte amma kana. Egaa luka tokkotti ana jettee. Isammoo isa deemu opereeshinii waan godheef na jala eegaa na dhaama barataa cimalleen barnootaanis nama cimaadha. Hamma dandamee jedhe kallattii yaala isaatti honan mucaa deemuudha kan akkana ta'e amma duddaan baataa deddeebisaanii mana barumsaa. Waggaa meeqa booda akkana ta'e? Amma waggaa 2 guututti ta'a. Qara keejii waggaa 3 ofii luka ofiitiin deemee barataa ture. Xiqqoon hokkola ture isa kana sirreessina jennee luka lachuu opereeshinii goone. Ergasii amma kana deema mana kaa ofiis nutti toluu dide badhataa deemaa mana barumsaa deemaa barataa. Amma kun simisteera tokkoffaa baheera. Cimaadha nama honnadhu. Ani immoo akkana isa honnachuu osoo hin taane osoo yaalli biraa jiraatee karaa kamiinuu dandamee yaallo hin argamee fi luka isaatiin dhaabbatee deeme isa kana abdiin kiyya. Garuu namni kan hundaa kana maa kenna alhamdulillah rabbuma. Inni hunduu fatanaadha waan ta'eef.
inni immoo amma hiriyaa ofiitti qixxa ara sirri haasaa inni nuyyuu sammuu isaa aktiiviidha isuma gaafadha yube Maqaan kee Mubarak kutaa meeqa baratte? kutaa tokko Kutaa tokko. ee Barumsi akkam? Misha Meeshaadha. ee Meeqa fa'aa baatu? tokkoffaa Qofa baate? ee Keejii jalqabarraa? ee Ministeera tokkoffaa meeqa fa'aa baate? tokkoffaa bee Qofa baate? ee Bishii irra baate? Jawaadha. eesh Namni ammootu jiruu isaa keessatti rakkoon hedduu nama qunnamu. Rakkoo nama qunnamu kun ammootu rakkanna jedhanii waliin taa'u miti. Rakkoo san bira dabranii rabbi waliin ammoo kaateelleen dhaawwatta. Mucaalallee rabbi si gargaara. Bakka guddaallee geessaa. Wanti abdii si kutachiisu hin jiraatu tola. ijoolleen akka kolfattee abdii murini Waan fedhillee taanaan ijoolleen sitti kolfitee kolfuu baatee. amma xiqqoo isii kana nama Cimteetuma sadarkaa qabatti kana namoota naannoo duuba deebi'uu qabdu tolee. eesh ilaalcha addaati tuulamee na laalan Sun wanna sadarkaa manuu irra jiruutu. Daa'imti dura operaasyoonii dugda kanarratti dhiita waliin dhalatte. Kunoo kana jecha. Achi Addis Ababaa dirijjiitii wayirraan fidee operaasyoonii naa godhan. Mataa kanallee hojjetanii fi mataa kana keessallee tuubbootu jira kunoo. Mataa keessa. Kunoo tuubboon keessa jira. Agarsiis jechuudha. Akkanumatti horadhaanii waan argee bakka quraan illee baqassaa akkanuma horadha malee abbaa buddeenaa bira jirallee abbaa isii bira hin jiruush. Abbaan manaa kee hoo? Abbaa manaa abbaa isiitiin waliin neerra. Wal biran turreeyyuu amma abbaa buddeenaa bira jiraashu. Baay'ee illee yaaduu fi amma saayitu na gargaaraa sitti. Waggaa meeqa? Sii waggaa ja'affaadha. Haala biraan mootuu fayyaa isii kan biraa Fayyaa isii fincaa ofii qabattee hin dandeettu. Waan maraayyuu kanuma keessa hojjetti. Mana asii qayyeraa. Madaabara uffata faayatee akkasiin akkuma jiru kanatti deemsi isaallee kanuma teessi isaallee kanuma inni maciise akkanumatti fincaanillee jaalumaanatu baasaa akkasiin jiraallee kana waliin rabbi du'aa isaallee hambisuuf nallee hambisuuf saahii rabbi nallee na bira dhaabee isin jechuuf ta'a. Abbaa manaa nama guddaa. Nama guddaa wanta takka tajaajilee nama hin danda'u. Abbaa manaa nama guddaa hunduma kiyyaa isaa hora. Hunduma kiyyaa sirii manaa hin qabu mana sanillee saayii bunaa ijaara mana hin qabu. Qara mana sharaa wayii udumaarrama hojjedhu fidallee itti ufifadhee mana sharaa uduyyuu saayii guyyaa kaan dhuftee laaltee fi mana sanillee lulaa isa fudhatee dhabee lulaa keessa naa baaftee mana sanillee ijaartee isi irraa guyyaa luki dittamee shanii naa ijaartee akkasiin isi irraa isitu atlaan hagaadhaa dhageessee tajaajila kanaan nagaheeruu jedhee. Tole dhaabbanni kennallee dhaabbata haaraa amma hojii jalqabaa jiru dhaabbata tola oolaa bu'uuraan rakkoo hawaasa keessa jiru kanneen adda baafnee qaamolee of deeggaruu hin dandeenye of danda'anii maatii isaanii horachuu hin dandeenye rakkoo fayyaa wal xaxaa qaban barnoota hojii wal qabatee rakkoo qaban deeggaruudhaaf dhaabbata hundaa'eedha waan ta'eef nullee kaayyoo saayii qabattee deemtu kana deeggaruudhaaf isii cinaa dhaabbachuudhaaf rabbi wajjin taanee qaamolee adda addaa hirmaachifnee
deeggaruudhaaf kaayyeffannee socho'aa jira waan ta'eef hagaadhaa abdii kutannaa tokko malee isinillee deeggaraa jirtu. Kanaaf ammallee hamilee guutuudhaan deeggaruudhaa cinaa dhaabbachuudha. Nullee isin cinaa dhaabbannaa rabbi isin wajjin haa ta'u. Waan hunda nama irra caalaa waan barbaadu walchirra basan bakka. Wanni biraa wanni isinirra barbaadu. Isuma ittiin dhibdee ijoollee mara soo gadi. Waan hundaa waan rabbi nu kenne nullee inuma gargaara. Bakka waan jiru. Amma wanni guddaa walchirra isa argachuu rakkoo kanatti ta'e beektani. Walchirra sun argamee jira. Daa'imman illee haasillee ijoolleen baratan barsiisota fabbaadhataa mara galchaa beektani karaarra. Ijoolleen bakka walchirri kun jiru nuufoqii wali gurree binnaa fi waan jedhu isi jira beektaa isaan iyyuu. Daa'imman warri barsiisota hibbinnaa fi daa'ima kanaaf birrii wali guurree jedhanii haga haasa'uu durasii deemanii jira. Kanaaf iyyuu nu ammoo isarra gargaarree waan dandeenyuun goonaaf kaan ammoo yoo isin walchariin kan argitaniif baay'ee mucaa jabaadha. Anillee garaana nyaate dhiiga kiyyallee manatti illee hambisuullee nutti hin tolullee. Inni ammoo taphatee deemee osoo deemu guyyaa keessa akkana ta'e malee amma dhalootallee miti. Barata deemaatti achi waan barataa ooluuf achi dhufee asitti opereeshinii godhan achi booda deemuu dadhabe bakka. Kanaaf haatillee hin baaddattu ijoolleen hin baaddattu barsiisaan namni ollaa san jiru xaqlaallaa warri daldalaallee wargeen yoonni isaatiin dhufuun beekanii fuudhaniiti gama ceesanii achi booda ijoolleen baaddattee mucattii obboleettii isaa takka jira xiqqeeshuu. Isinillee yoo dandeettee hin baaddattu yoo dadhabdammoo lafa keettee namatti kadhatte. Isin waan gochuuf hin mallattan gochaa nullee ammoo amma dandeenye qaamolee waan deeggaruu danda'an fedhii jiran kanneen illee adda baafnee wantoota kanneen irratti akkamitti deeggarra kan jedhu halkanii guyyaa irratti hojjennee kaayyoo dhaabbata keenyaa hojii tola ooltummaa kana hojjechuun kaayyooma bu'uuraan qabannee kaane waan ta'eef amma danda'amee waan gochuu mallu hunda ni goona. Asirratti illee dhaabbatu irra deddeebiidhaan waan nama fudhanne kan irra deddeebiidhaan dhufa keessaa fooyyessine gochaa deema malee amma akka dhaabbanni biraa akkanan goona sun hin barbaadu. Isaan karaa baay'ee dhadhee dhabnee irraa deebinee jirrallee onnummaan guddaan isii tan yoo argannechaa fi ishee galatoma ulfaadhaa ishee. Gannat Addaa jedhama. Lafa kanatti barsiistuudha. Lafa kanatti barsiistuudha. Haala kamiin lafa kanatti hojjechaa ta'uu jettan an kaampaasiidhaa ba'eera. Yuunivarsiitii ba'eet tola ooltummaa obboleettiin keenya yookaan immoo harmeen keenya kun haala kanaan kan hojjetaatu kana anillee lafa kanatti isti waa isii hojjetaatu kana tola ooltummaa oola jedhee lafa kana jira. Tola ooltummaadhaan lafa kanatti tajaajilaa jira. Wanta an jedhu daa'imman lafa kana jiran baay'een isaanii maatii harka dheessaa kan dhalatanidha. Maaliif baay'een isaanii immoo haadha yookaan immoo abbaan qaban baay'inaan jechuudha. Kanaafuu harmeen teennaa lafa kanatti daa'imman kun abdii boruuti boru. Daa'imman kana keessaa boru lafa kana yookaan immoo Itoophiyaa iddoo tokkotti kan ceessan jiraachuu danda'an yookaan immoo hin jiran. Doktoroonni gurguddaan lafa kana keessaa hin ba'an. Barsiisonni gurguddaan lafa kana keessaa hin ce'an yookaan immoo hin ba'an jechuudha. Kanaaf anillee
obboleettiin keenya yookaan immoo harmeen keenya haala kanaan waan hojjetattuuf tola ooltummaadhaan harmee keenya gargaaruudhaan lafa kana jira jechuudha. Kanaaf lafa kanatti kan tajaajilaa jira. Waggaa meeqaaf tajaajilaa? Ani waggaa 3 tajaajila lafa kanatti. Waggaa 3 lafa kanatti barsiisnatiidhaan barsiisnatii qofaa miti. Manarra deemaa daa'imman maatii isaanii harka qalleessa ta'an mana isaanii irra deemaa mana isaanii ilaalaa maatiin kun dhugama harka qalleessaadha kan jedhu mana isaanii irra deemaa ilaalaa akkasiin daa'imman galmeeffataa fudhataa lafa kanatti akka daa'imman carraa barumsaa argatan lafa kanatti gargaaraa jechuudha. Carraan barumsaa isin kennitan kun tolaan asitti? Tolaan ana fakkeenyaaf kaampaasiidhaa bahee yookaan immoo yuunivarsiitii bahee kaffaltii lafa kanatti naa kaffalamu agas hundaa miti. Waan saamunaati. Ana ammoo guddaan ammoo yeroo kiyya lafa kanatti gubaaruuf daa'imman kun boru guddatanii bakka guddaa hin gahan jedhee waa itti yaadu kanaaf lafa kanatti tajaajilaa jechuudha. Tola ooltummaan tajaajilaa. Hedduu galatoomii haalli jiru baay'ee kanatti ulfaatudha. Yeroo jalqaba dhufnurraa ka'eetiin hanga ammaatti wantoonni ilaalaa jirru irra caalatti jajjabaannee akka gargaaruu dandeenyu kan nu godhudha. Kaayyoon kennas akka kaayyoo dhaabbata tola ooltummaa ABC'tti wantoota hedduu gara fuulduraatti barnoota irratti deeggarsa gochuuf karoorfannee jirra waan ta'eef amma danda'ameen ammatti waan kana goone jennee waadaa galuu yoo baannes gara fuulduraatti wantoota hedduu akka waliin hojjennu abdiin qabna. Isinis ammoo jajjabaatanii tola ooltummaa qabdan kana itti fufuudhaan dhaabbata kana waliinis ta'ee dhaabbata tola ooltummaa ABC kana waliin bal'inaan waliin kan hojjennu ta'a waan jedhu yaada isinii kaasuun barbaada. Fuulduratti immoo wantoonni deeggarsa addaa isin barbaaddan yoo jiraatan yoo xinnaate gama danda'ameen haala dhaabbanni kun irra jiru kana beeksisnee namoonni deeggarsa gochuu danda'an akka deeggaruu danda'an gochuudhaaf carraaquu barbaanna waan ta'eef rakkinoonni isin furamuu qaban jettee ijoo adda baaftee qabdu yoo jiraate amma tokko lama waan akkasii osoo nutti himte. Rakkinnoon ani hin jiran jedhee lafa kanatti yaadu tokko akkuma lafa kana argaa jirtan kana qaama dhukataan hedduus lafa kanaa qabna. Tokko kan wiilcheriin deemanis jira. Lammaffaa immoo afaan kan hin haasofnee fi gurri isaanii kan dhageenye jira. Isaan kanneen odoo danda'ame dhaabbata daa'imman kana nu gargaaruu danda'u. Daa'imman kunniin hedduu waa hedduun barbaachisan. Amma lafa kana waa qabaanneef lafa duwwaarraa yookaan immoo zeeroorraa kaate harmeen teenya jechuudha lafa kanatti. Kanaaf daa'imman fakkeenyaaf qaamni isaanii gurri isaanii dhageenye fi afaan isaanii hin dubbanneen gara barumsaatti odoo nama isaan gargaaru odoo nu fiddanii haala barumsaa akka argataniif jechuudha nu gargaartanii jedhaan gara kiyyaan. Wanti biraa lafa kanatti akkuma argitan kana daa'imman waa hedduu barbaachisa. Daa'imman sammuu isaanii bashannansiisuuf wantoonni daa'imman barbaachisan hedduu jira. Amma fakkeenyaaf bakka waa ittiin daa'imman innaa sammuu isaanii rifresh gochuuf yookaan taphachuuf fayyadu hin qaban lafa kanatti akkuma argaa jirtan kana. Kanaafuu wanti akkasii odoo nuuf guutame ani gara kiyyaan bareeda jedhee yaada. Maaliif daa'imman kana boru daa'imman abdii boruu ta'an maaliif ani fi isin lafa kana waan jiraan dhaloonni kun dhaloota boruutiif dabarsanii waa kennuu akka danda'an wajjin haa hojjennu jedha. Hedduu galatoomii akkuma beekamu namoonni gurguddaan addunyaa kana jijjiiruu danda'an yaadota jijjiiruu danda'an wantoota garaagaraa uumuudhaan ta'uu danda'a. Wantoota hedduu hojjetanii addunyaa kana kan jijjiiran hedduun isaanii namoota harka qalleeyyiirraa kan bahanidha baay'inni isaanii dhugaa dubbachuudhaaf. Kunniin namoonni biyya kana jijjiiruu danda'an as keessaayis bahuu danda'a jedhee yaadna. Dabalataan namoonni kunniin ijoolleen kunniin guddattee bakka nun jirretti boru abbaa biyya kanaa ijoollee ta'uu dandeettudha. Haala danda'ameen waliin taane bakka hir'ate walii guutaatiin kan waliin deemnu ta'a. Hedduu galatoomaa isin jechuu barbaanna wantoota hagammaa hojjetaa turtaniif dabalataan tola ooltummaa namoota biraallee walitti daballee waliin taane wal bira dhaabbannee kan deemnu ta'a. Hedduu galatoomaa. Galatoomaa isin baay'ee. Dhaabbanni kun bu'uuraan hawaasa keenya sagalee hin qabneef hawaasa miidhamaa keenya qaamolee hawaasa keessatti rakkoo fayyaa qaban barnoota wajjin wal qabatee of danda'ee barachuudhaaf rakkate deeggaruudhaaf cinaa dhaabbachuudhaaf dhaabbata kaayyeffatee hundaa'eedha akka biyyaatitti hundaa'e. Kanaaf ka'umsaaf ammaaf qaamolee kanneen dubbisnee rakkoo isaanii adda baafnee dhaabbilee akka biyyaatitti jiran arjoomtoota hirmaachifnee hawaasa keenyaaf hawaasa irraa dhalanneef cinaa isaa irraa baaneef sagalee taanee
deeggaruudhaaf kaayyeffanneeti sagantaa hadhaa kana asitti gaggeessine. Haaluma kanaan sagantaa amma guyyaa hadhaa gaggeessine kana keessatti wantoonni keessoo namaa cabsan hedduu arginee jira. Qaama miidhamaa hedduu arginee jira. Rakkoo isinii dandamattanii hadhaan baatan hedduu as keessatti arginee jira. Rakkoolee kanneen fuulduraaf akkamitti cinaa keessan dhaabbannee qaamolee adda addaa hirmaachifnee hiikna kan jedhu irratti xiyyeeffatee dhaabbanni ABC Action for Basic Change jedhamee hundaa'e kun irratti xiyyeeffatee kan hojjetu ta'a. Inni kun dhugaa dubbachuuf adde Chariy kaka'umsa ofii isaaniitiin miira namoomaa uumamaan qaban irratti hundaa'anii hojii bal'aas keessatti hojjetanii jiru. Hawaasa hedduu hirmaachisanii rakkoo hawaasaa furuudhaaf hedduu hojjetanii jiru. Egaa nama ta'uun yookiin waan gaarii hojjechuun ofiif waan biraatiif miti. Amantaa dhuunfaadhaa qofa cimsuudhaan waan gaarii hojjenne jechuun illee rakkisaadha. Rakkoo hawaasaa kana caalmatti akka ofiititti ilaalanii akka dhuunfaa ofiititti ilaalanii irratti karoorfatanii hiikuun waan guddaadha. Adde Chariy hojii bal'aa waayillan isii wajjin hiriyoottan isii wajjin taatee hojii bal'aa hojjettee jirti. Nullee akka dhaabbata ABC'tti cinaa isaanii dhaabbannee rakkoo isaanii adda baasanii fuulduratti tarkaanfachuudhaaf danqaa nutti ta'eera jedhaniiti isaan ammasitti kaasan. Haala baruuf barsiisuu wajjin wal qabatee iddoo bashannanaa barattootaaf qopheessuu wajjin wal qabatee baruulee barnootaa fi fayyada dhiyeessuu wajjin wal qabatee hanqinnaalee jiran isaan kan kaasan jira. Kana darbee qaama miidhamtoota deeggaruudhaaf wantoota meeshaalee hanqinna jedhanii isaan kaasan hedduu kaasanii jiru. Nu akka istiraateejii kenna bocannee qaamolee hedduu hirmaachifnee hanga biyya alaatitti qaamolee hedduu nu deeggaruu danda'an hirmaachifnee irratti hojjechuudhaaf chaanaalota adda addaallee bannee jira. Beekamtiilee akka biyyaatitti qabna waan ta'eedhaaf isa kana rabbii wajjin taanee kadhaa isin waaqa kadhattan wajjin illee taanee nullee halkanii guyyaa irratti xiyyeeffannee rakkoo keessan isin hiikuudhaaf isin amma sagalee adde Chariy faatillee kaka'umsa dhuunfaa ofiitiin waayillan ishii wajjin haa hojjettu malee sagalee guddaa beekamtii akka biyyaatitti hin qaban waan ta'eef nu isaaniif adde Chariy fa'aaf isiniif sagalee taanee akka waa argattanii rakkoo amma isin mudate kana keessa akka bahuu dandeettanii gochuudhaaf qophiidha. Isinillee nullee rabbi haa gargaaru. Dhaabbata ABC wajjin fuuldurri keenya ifaa ulfaadhaa galatooma. Maqaan koo Seefaddiin jedhama. Dhaabbata kana warroota hundeessa keessaa tokko. Kaayyoommaan waliigala dhaabbata kana fayyaa irratti barnoota irratti dhimmoota biroo hojii dhabdummaadhaan wal qabatee jiru irratti illee bal'inaan kan hojjennu ta'a. Garuu duraan dursee namni ani galateeffachuu barbaadu adde Chariy hojii kana bara dheeraadhaaf nufi tokko malee rakkoo uummataa kana keessa buutee haala jiruun ufii deemaa kadhataa ijoollee hangana baay'atan kana tolaan barsiisuu jechuun waan namatti toludha. Gara fuulduraattis cimeetti fufuu qaba waan ta'eef hamma danda'ame namootu nutis ishee bira dhaabbannee waliin taanee rakkinoota amma ka'aa jiran kana waliin taanee furuudha keessatti gahee nurraa eeggamu bahuudhaaf asuma carraaquu akka qabnu kan nutti mul'atedha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanti jalqaba nu yaannee dhufnee fi ergaas dhufnee arginee booda mootu baay'ee gargar kan jiru ni jira. Keessattuu qaama miidhamtoota wal qabatee sadarkaa akkanaatti haalli itti tilmaamni jiraatu. Namoonni hedduun mana taa'eetiniin rakkoo hedduu dhandhamaa akka jiru kan nama mul'isudha. Amma danda'ame namootu nama jechuun gaafa namoonni waliigalaa dhabame kana nama ta'ee ka baheedha. Namni namootu namummaa isaatiin yoo wal gargaaree wal bira dhaabbatee rakkoo walii dabarsee namooman guddaan isa. Namni kamuu ni dabra, ni dhufaa ni dabra. Nutis abbootiin keenya amma hin jirani. Garuu gala fuulduraatti nutis ni dabarraa ijoollee kanatu bakka bu'a. Ijoollee kana keessaa mootu eenyutu bakka guddaa gahaa namni beekamu hin jiru. Addunyaa kanarratti namoonni waan hedduu hojjetan namoota sadarkaa xiqqaarraa ka'anii sadarkaa xiqqaa kana mootu rakkinni jiru qabatanii rakkoo furmaata kennaa deemuun hin barbaachisa waan ta'eef hamma danda'ameen karoora kenna bifa istiraateejii qabanneen baasii jiru biyya keessaas ta'e biyya alaa wanta jiru sassaabaa gama barnootaa irratti wanta jiru adde Chariy waliin taanee wantoota hedduu
akka hojjennu karoorfanneerra. Kanaaf rabbis nu haa gargaaru. Isinis yaa akka jalqabbiitti affeerra laqanaa fi amma tokko waan akka saamunaa kan finnee dhufne xiqqaachuu danda'a. Amma danda'ameen garuu gara fuulduraatti yaada qabnu waliin bal'inaan kan waliin hojjennu ta'a. Hedduu galatooma. Thank you.